Akkam jirtu daawwattoota keenya kun Dirree Ojimmisiiti. Dirree Ojimmisii keenya har'aatiin ammoo oduuf odeeffannoo ispoortii biyya keessa fi biyya alaa kan isinitti himnu ta'a. Oduu fi odeeffannoo ispoortii biyya keessa biyya alaa har'aa kan isinitti himu Hallalisaa Dabbabaati. Oduu biyya keessatiin taphaa darbii Oromiyaa Pirimeer Liigii Itoophiyaan olaantummaa warra guchiiwwaniin goolabame. Taphaa Pirimeer Liigii Itoophiyaa torbee 25ffaa darbii olaantummaa warra Nageellee Arsiitiin xumurame. Taphni haalan hawwataa ture morkii magaalaa Adaamaa fi Nageellee Arsii gidduutti gaggeeffameen galchii 2-1 Nageellee Arsii injifateera. Nageellee Arsiif Daawit Tafarraa daqiiqaa 51 fi Rooboo Salaaloon daqiiqaa dabalataa irratti yoo galchani goolii mo'atamuu jalaa isaan hin baraarree Adaamaa fi Dawwaa Wuxxeessaa daqiiqaa 79 irratti galchuu danda'eera. Kanaanis Dawwaa Wuxxeessanii yeroo jalqabaa fi galchii bara taphichaa galchuu danda'eera. Gama biraan taphataan kilaba Nageellee Arsii Rooboo Salaaloo zamaan of maach ta'uun badhaafameetii jira. Magaalaa Hawaasaa fi Yuunivarsiitii Walwaalloo Addagiraatii goolii 2-2 xumuruun qabxii qooddatan. Taphni eegalee daqiiqaa 27tti Yaarid Biruuk Hawaasaaf yoo galchu Natsaannat Gabramadinii goolii qixxeessituu Walwaalloo Addagiraat daqiiqaa 86 irratti galchuu danda'eera. Taphni dhumee daqiiqaa dabalataa irratti goolii lammaffaa Walwaalloo Addagiraatiif Daawit Gabruu yoo galchu daqiiqaa dhuma kana keessatti Shimallis Baqqalaa Hawaasaaf goolii lammaffaa galcheera. Kanuma hordofuun Hawaasanii kilaba sadarkaa tokkoffaarraa qabxii 7 fagaachuun sadarkaa lammaffaa irratti argama. Dursaan liigichaa Bunni Sidaabaa tapha Maqalee Sabandartaa waliin taasiseen 1-0 injifachuun imala isaa itti fufeetii jira. Taphni eegalee daqiiqaa 25 irratti goolii Abeel Yaaloo galcheen Bunni Sidaamaa qabxii 3 argachuu danda'eera. Abeel Yaaloo tapha Waayilaawwan Saayitoomee Pirinsipee waliin taasise irratti goolii 2 galchuun isaa ni yaadatama. Bunni Itoophiyaa 1-0 Inshuraansii Itoophiyaa yoo mo'u Qiddus Goorgisii 2-1 Hadiyyaa Hosaaniyaa Walaayittaa Dichanii Baankii Daldalaa Itoophiyaa waliin qabxii qooddate. Gabatee Pirimeer Liigii Itoophiyaatiin Bunni Sidaamaa qabxii 48 qabaachuun sadarkaa tokkoffaa irratti yoo argamu, Hawaasaa fi Nageellee Arsii qabxii 41 qabaachuun garaagarummaa gooliitiin sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa irratti argamu. Shiree Andasillaasee Maqalee Sabandartaa fi Arbaa Mincii kilaboota wal duraa duubanii sadarkaa dhumaa irratti argamanidha. Gara oduu halaatti yoo darbinu taphanoosaa FA Cup Ingilaandii taphatameen Manchester City, Chelsea, Leeds United fi Southampton milkaa'an. Tapha FA Cup Manchester City galchii 4-0 Liverpoolin injifate. Torbee lamaan duraa waancaa Karaabaa kan fudhate Manchester City ammas imala waancaa FA Cup Ingilaandii cimsateera. Tapha kanaan Erling Haaland Liverpool irratti goolii 3 galchuun haatirikii hojjeteera. Saminiyoon goolii arfaffaa Manchester City yoo galchu Liverpool carraa rukuttaa peenaalitii argateen Mohamed Salah osoo ittiin fayyadameen hafeera. Kanaanis Liverpool taphoota 48 bara dorgommii kana taasiseen goolii 63 keessummeessuu danda'eera. Oduu keenya birootiin torbee lamaan duraa waancaa 4 dorgomaa kan ture Arsenaal amma waancaa 2tti gale. Guyyaa 14 duraa Manchester City mo'amuun waancaa Karaabaa Cup dhabuun isaa ni yaadatama. Taphni eegalee daqiiqaa 35tti Southampton yoo galchu Victor Gyökeres boqonnaa booda galchii lakkoofsisuun Arsenaalin wal qixxeesseera. Taphni xumuramuu fi daqiiqaan 5 yoo hafu taphataan Southampton Shea Charles galchii injifannoo lakkoofsisuun Arsenaal dorgommicha keessaa kuffiseera. Kanaanis Arsenaal bara dorgommii kanatti walumaa galaan taphoota 5 irratti mo'amuu danda'eera. Tapha biroo FA Cup taphatameen Chelsea goolii 7-0 Port Vale injifate. Taphni eegalee daqiiqaa 2tti haatoon goolii jalqabaa yoo lakkoofsisu Joe Pedro daqiiqaa 25 irratti goolii lammaffaa Chelsea galchuu danda'eera. Adarabiyoo, Santos, Estevao fi Garnaachoon taphattoota Chelseaf goolii dabalataa galchan yoo ta'an, goolii tokko taphataan Port Vale Garveel daqiiqaa 42 irratti ofitti galchuun waliigalaa goolii 7-0 Port Vale Chelsea mo'ameera. Taphaan nuusa xumuraa gaggeeffameen Leeds United West Ham United rukuttaa gooliin injifachuun walakkaa xumuraatiif darbeera. Leeds United goolii 2 galchuun 2-0 dursaa osoo jiru taphni xumuramuu fi daqiiqaa dabalataa keessatti West Ham goolii qixxeessituu 2 galchuu danda'eera. West Ham rukuttaa goolii adda baaftuu 4-2 mo'amuun walakkaa xumuraa waancaa FA Cup Ingilaandii fi osoo hin darbin hafeera. Daawwattoota keenya oduu keenya xumuraatiin ramaddiin taphaa walakkaa xumuraa waancaa FA Cup Ingilaandii ifoomee jira. Haaluma kanaan gara xumuraatti darbuu fi Manchester City Southampton waliin, Chelsea Leeds United waliin ni falmatu. Taphoonni walakkaa xumuraa waancaa FA Cup Ingilaandii kun guyyoota 20 booda istaadiyeemii Wembleytti ni gaggeeffamu. Daawwattoota keenya oduuf odeeffannoon ispoortii har'aaf qabannee dhufne kanuma nagaatti nuuf tura.